Ayyee gaa hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu baga nagaan gama Boonsaa TV dhuftaniin isiniin jaa walgahii teenya tan arraa tan gaafii fi deebii waan komii hawaasa keessaa nukkoo irra jirtu kan jettanii gama keenya dabarfachaa jirtan saniif walgahii asirratti walitti isin qabne baga walgahii teenya yookaan waamicha Boonsaa TV dha kabajanii istiidiyoo Boonsaa TV'tti nuuf arkamtan isinin jecha ammaan tana gaafii fi deebiitti dabarraa jechuudha. Gama keessan achi deebifnee gaafii gama keessanii haatu isinirraa fudhannee deebii quubsaa ta'e isinii deebisna. Waan dandeenyurraa deebii nuti isiniif deebifnaa jechuudha. Isin hunda keessan hawaasaan nu cinqu jira yuutuubii Boonsaa TV irra koomantii irratti ispoortiin tun fayyaadha jaalala misooma tokkummaadha numa jettanii fayyaa jechuun fayyaa maaliif jaalala jechuun jaalalti sun maali maaliif nama gurguddaadhaaf ispoortiin maal godhaaf manguddichaadhaaf ispoortiin faayidaa maal qabdi manguddittiidhaaf ispoortiin faayidaa maal qabdi dardaraa fi dubaraaf ispoortiin faayidaa maal qabdi tana jettanii nu gaafachaa turtan arraan tana gaafii quubsaa ta'e isinii deebisuudhaaf qophoofnee jirra. Saniif gama keessan achi deebifnee gaafii isin keessaa haatuuf ija sirriitiin xiinxallee isinii deebisuudhaaf qophiirra jirra. Amma gama keessan deebifnaa gaafii fi yaada seeraan tokkoof wal duubaa fi wal duraan gaafii nu kennitanii san boodaan gara deebisatti dabarraa jechuu bum. Yes, kun barsaan gaafiin qaba. Gaafii qabda? Hayyeetti qattili? Gaafiin tawaasa keessanuu kaatee jira jee. Tawaayee jaalala. Hawaasni kini yoo. Ispoortiin tun jaalala ispoortiin tun wanni barataniif jaalala namaa idaati moo jaalala namaa kanatti moo jaalala nama dhorkiti jaalala giddeen jiru jaalala waa'ee jaarsaa jaartiitiin baname bara. Akkas zaani ispoortiin tun jaalalli qabdi moo qabdi mee naa deebisi. Hawaasa irraa si gaafatanii? Hawaasaan na gaafate. Hayyee bakka tana barreeffadhe. Tana ajandaa sadarkaa tokkoffarra qabadheetiin jira gaafii deebii waa'ee ispoortiin jaarsaa fi jaartii gidduutti akkami jaalalanii uumtimoonii dhabamsiiftimoonii quchiiftii irratti tana deebisaa quubsaa ta'ee booda irratti isin kannina barreeffadhe kabira hayyee. Yes kun nana qaba. Si qaba? Hayyee waa'ee maal irrattis ol fuudhi akka sagalee daawwattoonni keenya Boonsaa TV akka dhagaanitti sagalee ta'e ol fuudhiti ibsiif bashak godhi ibsiif gaa. Ispoortiin tun manguddichaa fi manguddittiidhaan fayyaddiin jira. Manguddichaa fi manguddittiidhaan fayyaddi ispoortiin. Namas gaafiteetu hawaasa si gaafate. Hawaasa na gaafate. Hawaasa si gaafate. Ispoortiin manguddichaa fi manguddittiidhaaf faayidaa ni qabdi. Tana jechuu gaafinte. Haaya tana ammal tanallee gama booda nurraa eeggattan. Isiniif deebifna deebisaa quubsaa dullachaaf dullatti ispoortiin faayidaa isin qabduuf jechuudha. Kabira itti qattala. Yes kun ana qaba. Ani qaba haa maalirra qabdee haa awwa carraa shamarran yaa'u inumaa'u gaafii waan hawaasni isin gaafate takkallee nu sodaatina gaafii gaafadhaadha. Maal jettee haa ta'u? Dhiirti gisee barattee ispoortii kana fitte saawwan taati dhalaanoo maal taati? Dhiirti gisee ispoortii barattee fitte saawwan taati dhalaanoo maal taati? Gisee barattee fitte. Haa tanallee tana haa isinuu gabaaf dura siifin deebisa. Hayya kabira. Yes. Hayyee itti fufi gaafii qabdaatillee. Gaafiin qabee. Hayyee itti qattili. Ispoortiin dhukkuba kamiif faayidaa qabdi dhukkuba akkamiin namarraa fayyifti jee akaawwan guyyaa tokko na gaafate ani waan hin beekne barsaa nyaan si gaafadha jeetiin dhufeer. Akkasii. Bakka taate ispoortiin tun dhukkuba maaliif dawaa qabdi hoggaa ispoortii kana qaraan dhukkuba kamii haleemee turii waa hedduu jira waan taateef dhukkuba kamiif dawaa qabdi haa tanallee deebisaa quubsaa ta'e isin deebisnaa qophaa'a. Yes. Maal qabda gaafii akkam qabda atoo itti fufi gaatti qattali gaa barata. Gaafiidhaan qabu. Ispoortii sana namni gisee barate bakka hin dhalu jaani. Akkasitti manni hawaasni na gaafate bakka gaafisanii si gaafachuu deema. Ispoortii sana namni baratee gisee amma isaan nama fileksii kana faataa ilaalanii bakka namni hin dhalu ni sangooma yaanii gaafii na gaafatanii. Barsiisaa keenyaan isinii gaafadhe yeetiin bakka akkasitti barsiisaa isinii gaafadhe isinii deebisa yeetiin akkasitti bakka gaafii uummanni na gaafate akkasitti si gaafadhe.
Hayyee tanu maami. Tanume. Namni ispoortii qaree akkamii ni dhalamoo hin dhaluu. Jaani nagaa matanii. Kanarratti jechuudha. Sababii isaanii ijoollee hunda bakka ijoollee dhiiraa ispoortii seenuu dhorkanii. Bakka anti yaa barsiisaa keenyaan isinii gaafadhaa jeeti bakka akkasitti uummata deebisee jechuudha. Hayyee. Kabiraa. Yes kun gaafiin qaba. Gaafii qabda haa itti fufechumaan. Kunillee gaafii hawaasaati. Haa. Ijoolleen ispoortii waggaa meeqa seenuu geessii jaa. Ijoolleen meeqa seentee hanga meeqa fixxii. Ispoortiin tun ijoolleen xixiqqishoon waggaa kamirraa ispoortii seenuu qabdi waggaa kamirraa eegalti yeroo kamirraa eegalti eessatti hangamitti ispoortiin tun daangeffamti namni dalaguudhaaf eessatti daangeffama akkasii akkasuma. Akkasii hayyee taate kabiraayyee hayyee maal jette itti fufe gaafii qabda hayyee itti qaddili. Ispoortiin tuni ispoortiin tamaashinaa jira jedhanii ispoortii maashinaa tana warri akkasitti fiilmii xayyaara faasamii irraa qabee mana namaa gubbaan hunda akkasii gisee fiilmii irra laallu ispoortiin tun tamaashinaa jira moo tanu teekaan dumatana moo tamaashinaa jira moo dhuga moo soba tamaashinaa tun. Tamaashinaa tun ispoortii maashinaa jira jechuu dhageesse. Tamaashinaa jechuu. Haa gaa qabadhu tanallee gaafii deebisaa sii deebisnaa qophaa'e. Hayyee kabiraa. Yes kunoo gaafiin qaba. Gaafii akkam qabda itti fufee haa ta'e. Ayyee gaafiin an qabu gaafii hawaasaati. Gaafii hawaasa irraan akka jirtu. Ammaan tana isin warri ispoortii barattan kun ispoortii barachuu jirtanii mukni firii qabuu fi namni waa beeku gajjaa jaani isin akka muka firii qabu sanii ganni jettanii waan beeni jettanii ganni jettanii karaa irratti hundi akkanuma nama hundatti dhaadaa yaatamu akkuma muka firii qabu sanii gajjattanii jaanii hawaasni na gaafachaa jira. Isaan harkani hawaasa dubbiin gaafii maddaati. Tanallee qabannee jirraayyee kabiraa. Gurratti kaatanii gattaayi. Hawaasa gurratti kaatanii bar. Akkasii. Achi kaadhu taate. Hayyee. Iyyakatti hin baafne. Akkasii miti kaadhu. Akkasii. Morma kana kaadhu. Awwan ciniine haayee. Moo itti kaadha kun hin beeku seeta. Laal asi kaadhu. Fide. Laal akkana kaadha. Funyaan keessa. Funyaanii miti gattaayi. Taa'e takka istiidiyoo boonsaatiif hin dhumne. Insenne haaraya. Haaraya. Kun ola asi kaataniiti haasan haa maasai. Gaafii maal qabda? Gaafiin qaba. Gaafiin an qabu. Ispoortiin tun ganama subii faayidaa qabdi moo asrii faayidaa qabdi moo makriiba faayidaa qabdi moo halkan faayidaa qabdi. Tana gaafiin? Gaafiin an qabu tanuma. Fidhattee? Fidhadhe. Hayyee taate booddee nu eeggadhu. Hayyee. Hayyee gaafii fi yaada hawaasarraa gama keessan gama barattootaa gama keessan dhufee jiru. Barsiisaa keessan bira isiniif geessinaa jettanii alaafinnata fudhattanii har'a walgahii ispoortii gaafii deebii kana irratti argamtanii gaafii nama 9tu kaasee jechuudha. Gaafii nama 9 tokkoffarratti wanni isin nu kaastan tan kaastan asaantii Abduu Kariimiitu kaase. Maal jette isin? Namni ispoortii qarayu jaalala ni qabaahi. Ispoortiin tun jaalala nama dhoorkiti moo? Jaalala guyyaan gaa jaalala tanuma akkanumatti nama jaalatanii jira. Tanuma akkanatti obboleessa fi jaalatanii jira. Jaartiis jaalatanii jira. Nama akkanuma jaalatanii jira. Obboleettiin teenya kaaftee barattuun teenya kaaftee namni ispoortii qara'u jaalala jaartii. Jaarsilleen jaalala jaartii ni qaba. Jaartilleen jaalala jaarsaa ni qabdi. Ispoortiin tun jaalala nama keessaaf itti moonii idaati. Gaafii akkas jettee gaafatte. Ispoortiin jaalala ni idaati. Namni ispoortii qara'u jaalala tokko wanni akkas jaaniif jaalala ni idaati. Jaalala jaartiitillee haalaan idaati saffisaan. Tolchiteetu. Silaa jaalli ta'uu baatte namni ispoortii waan qaroof hin qabu. Tolchitee. Ispoortiin jaalala nama dhoorkiti jaan. No sun hin baranne. Ispoortii wanni akkasii jaalala namatti oowwisaatu hin jirtu. Ispoortiin jechuudha. Saniif namni ispoortii qara'u jaalalaas ni qaba. Nama jaalatus ni qaba. Nis ni jaalataas. Nama hunda nama cinaas dhaabbatee namaas ni gargaaraas. Nuu beeka gaa. Jaalala ispoortiin
nama qabsiistu jaalala nama jaalachuu tadhalaa jaalattu nu beekaa jechuu nutu waan isin nu godhu jirtu numaa beeka akka ogeessa tokkotti isiniifin hima lammaffarratti maarifaa Siraaji kaase dullachaa fi dullattiin ispoortiin qaroonni ta'anii dullachii yookaan dullattiin ispoortii yoo qaraate faayidaa ni qabdi ni qabdiif ispoortiin ni qabdiif dullacha yoo inni ispoortii qare akka inni dafeen dulloomne gooti akka inni akkana gajjee goollee akkanatti hin deemne san gooti dullatti illee akkasuma fakkeenya fudhadhaa dullatti reeyituu fi mee dullatti reeneene fakkeenya fudhadhu taree itu san dafteen dulloomtu fiideet illee waa jalaa ni baati tareen immoo tanuma akka mana taa'oltu san son laala akka oguchi jette afaanumaan lafa dhooytiiwu waa'ee dullachaaf dullatti irratti dullachaaf dullattiidhaaf ispoortiin haalaan barbaachisaa nama gurguddaafis ispoortiin baay'ee barbaachiftii jechuudha. Sadaffarratti namni kaasee dastuu ibrooti. Dhiirtii hoggaa ispoortii qaraatee fixxee saaboom taati. Dhalaanoo hogguu ispoortii qaraatee fixxee maal taati? Tunisiinuu deebistee jirti. Saaboomuma taate saaboomuma taate. Dhiirtii hoggaa ispoortii qaraatee fixxee saaboom taate. Saaboom jechuun barsiisaa jechuudha. Isilleen hoggaa fixxee saaboomuma barsiistuu saabomitti kana taate jechuudha. Si deebiseeti yaada. Afuraffarratti Boonsaa Maamma Kadiir. Ispoortiin dhukkuba akkamiif dawaa qabdii akaakokiyyaan na gaafate. Dawaa ispoortiin dawaa maal? Ispoortiin dhugaadhaaf dhukkuba adda addaa guutuuf fayyaa guddaadha qabdi. Dawaadha qabdi. Diifamni yoo si qabe ispoortii dalaynaan yellam hin jiru. Ispoortii dalaynaan dhukkuboonnee yoo qabaatte ispoortii dalaynaan sirraa bada ni fayyita. Garama subii kushaa kuma 40-50 dhowunaan dhukkuboonnee ni fayyisa ispoortiin. Dhukkuba tiriuutillee, dhukkuba sombaatillee, dhukkuba qabbanaatillee. Ispoortiin dhukkuba hundaaf dawa qabdi. Namni ispoortii dhukkuba borcee nama gabbatee garaansa akkanatti deemu san gartanii. Sanillee akka inni kana gaddeebee normaalitti deebitu isa gooti. Dhukkuba hundaa qabdi. Araada adda addaa akka itti waan sana irratti hin bobbaanis gooti ispoortiin. Faayidaan ispoortii dila waa xiqqoo bichaa miti. Adda baafadhaatii hawaasaaf ibsaaf. Shanaffarratti Usmaa'il Ibroo kan gaafii nu gaafate. Namni ispoortii qara'u hin dhaluu hawaasni akkana jira. Ni sangoomaa ni hin dhaluu yoo fedhe jaalalallee hin qabu. Akkas naan ja'anii namni ispoortii qara'u namni akka isaa ilmaan dhaluu hin jiru. Yoo deebisaa silaa namni ispoortii qara'u hin dhalu ja'anii namni ispoortii maaliif qara? Ispoortiin akkan gooteen nama dhaluu nama dhorkiti. Warra barsiisota keenya ilaali ilmaan meeqa qaba? Barsiisaan keenya saaboma akaramu saaboma sanis eega fuudhee barsiisaan keenya ispoortii seene. Ilaa hanga ammaa kunoo ilmaan babbareedaa akka wayii kana shaashaa godhee gad dhalu jira. Anuu yoo rabbi jee ilmaan kudha meeqaan dhaluu deema? Kofaltanis kofla. Kofluu baatanis akkas. Ispoortiin namni ispoortii qara'u ispoortiin dhala nama dhorkitu. Sila nama dhorkite barsiisota keenya warra gurguddaa kanaatu qaylaa hanga ammaa ilmaan dhiiraa fi dhalaa kan dhalaa jiru kana dhala dhorkiti. Namni akkas jedhu warra ifi ispoortii qara'u keessaan qabneetu waan akka siyaasaa malee ispoortiin fayyaadha qaama kee kana si jajjabeessitee lash si gootii jechuudha. Haya Jaafarratti Bashaatu Usmaa'il joolleen xixiqqoon waggaa meeqarraa ispoortii qara'uu qabdi? Gisee akkam ispoortii qara'uu
eegaluu qabdi eeysarraa umrii tamirraa eegaluu qabdi ijoolleen xixiqqishoon ol guddannaan amata 5 fi 6 kana geenyaan karaa ispoortii deebuu qabdi ijoolleen faayinumaa ispoortii keessa yoo guddatte baay'ee qaamasii saffisaan boqonnaa sammuuti waan taateef ispoortiin akka isaan dafanii waa qabatan gooti amata 5 amata 6 irraa ispoortii eegaluu qabdi keessa guddatuu qabdi keessatti afaan barachuu qabdi oolmaa daa'immanii godhachuudha qabdi akka nama oolmaa daa'immanii ta'uu qabdi ispoortiin yeroodhaan leenjisaa gaar kannaan yeroodhaan amata 5 fi kanatti ispoortii dhaytee leenjii keessaffaa guddannaan waan bareedaadha jechuudha ispoortii waa hundaaf faayidaa qabdi torbaffarratti ibsaadha ispoortiin maashinaa ni jirti hawaasni tana nu gaafachaa jira ibsaa Ahmad tana na gaafatte ispoortiin maashinaa jira warri akkasii samii keessa babbararee xayyaara samii keessa akkasi qabee fuudhee lafa tana dhukkaasee mana namaa kana gubbaan hunda babbararee bakka hunda akkasi tarkaanfatee mana kanarraa fooqii taanirraa buuqoon ispoortii maashinaa qaree naan ja'anii ispoortii maashinaa hin jirtu dhagay hin dhageenye gaafa ijoollee garuu dhageetiin jira ispoortii ta maashinaa jira ta luqatan afaa akka xarra addaan nama gootu maashinni achi qabee gamana qabee addaan nama harkisaa sanga ilaa hangamma ispoortii dila kana keessa turre hin agarre ispoortii maashinaa hin agarre ilaa hangamma warri akkasii babbararu san ispoortiidha jettee si shawwadiin no qilleensa sun ashangulliitiidha rimootaan akkasitti oofan namaa miti bar odaan jimaa faa jaanii gabbataa akkasitti samii keessa bararee akkasitti deeme waa fuudhee akkasitti lafa gallaqqisan adeeroo wanta maashinaan oofan akkasitti oofan rimootaan oofan ashangulliitii oofanii guddisanii akkasitti nama deebisa nama bareedaa ashangulliitii nama bareedaa taa malee ispoortii maashinaata akkasitti babbararan san no hin jirtu hin agarre ilaa hanga ammaa ispoortiin ispoortuma teekaannoo tanaa jira ispoortuma kana qarantan ispoortii difeensiif irraa qabdu bulookiif irraa qabdu ispoortii samarra waa hunda waa gubbaan kutuu rool kaafaa nama wal gubbaa keessee gubbarraan kutuufaa jira malee akkasii samii keessa bararan son hin jirtu adeeroo dhagay haa dhageeffatu namni gaafitan si gaafatalleen ibsa anas Ahmad Adam saddeettaffarratti mukni firii qabuu fi namni beekumsa qabu gajjee deema isinoo akka muka sanitti gajjettanii deemtanii moo isaan akkana gajjaanii deemuu san baana moo maali san si gaafatanii haay dhugaadha namni beekumsa qabu nama xarraq hin jiru mukni firii qabullee gajjeetta ka firiin qabne faaggaa mataasaa banaa ol qabeetta dhuguma namni ispoortii beekulleen inumaa namni akkisan namaa walii galu hin jiru nama kabaja bakka fedhette bakka namni irraa yaametti argama bootaa sirrii bootaa dogongoraa tan hin taane irraa fagaata namni ispoortii qare xarraq karatti miilaas akkana akka kaasaa hin deemu fannaqa akkuma fedhetti miila akkana tol kaasaa boksii faa karatti nama hunda akka nama dim godhaan deemu nama xiqqishoo walloleen go no I don't hin ta'u sun namni ispoortii qaru seera qaba caljee deemu qaba ni deema nama kana kabaja nama waltaa saniif namni ispoortii qaru gajjee deema malee mataa ol qabatee nama hunda irra xarraq hin jiru san nama ispoortii seenee baatii takka osoo hin gahin ispoortii keessaa beetu xarraq akkasii jaa malee namni ispoortii dhugaan qaree amma 6 7 8 9 qaree no wanni keessa bira hin jirtu hawaasa kana guutuu jaalata xiqqaa guddaa manguddichi adeeroo adeertitti kabaja sagalaffarratti Haaruun Ibroo ispoortiin tun galgala moo ganama asri moo halkan qara'uutu irra faayidaa guddaa qaba dhageessiifin hima ispoortii yeroo hunda faayidaa guddaa qabdi ganamaas yoo garaate asriis yoo garaate galgalaas yoo garaate faayidaan isii guddaa garuu tan hundarra tan irra bu'aa guddaa qabu qaama kee yeroo hirriibaa kaate san ol kaate yoo hojjette
yeroo san haalaan ispoortiin haalaan si fayyaddi irra si fayyaddi malee yeroo hunda ispoortii qaroolleen asirillee qaroolleen faayidaa guddaa qaba gaafii isin nagaafattan isiniif deebisee jeetiin abdii qaba hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti gaafii yaada hawaasarraa gama keenya dhufaa jiru hanga qabattanii sagantaa yeroo lammaffaa walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa isiniin jenna galatooma